Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa muddee 1 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo waraansi Itoophiyaa keessatti geggeessamu hunda akka dhaabatu muummicha ministeeraa Itoophiyaa kallattiin quunnamanii waamicha dhiyeessuu isaanii dubbatan. Kana ilaalchisuun oduu keessatti gabaasa qabna. Waraansi naannoo Tigraay keessatti geggeessamu lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman akka gara biyya ollaa sanaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Qajeelfama ittisa vaayirasii koronaaf kaa'ame irra daddarbuun uummata vaayirasii kanaaf saaxilaa jira jedha ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Har'a guutummaa addunyaatti guyyaa eedsiitu ayyaaneffamee oola. Guyyaan eedsii bara kana yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa weeraree jiru kanatti ta'uunsaa namoota HIV waliin jiraatan akka kunuunsa fayyaaf tajaajilawwan kabiroo argatan taasisuu irratti dhiibbaa uumee jedha tokkummaan mootummoota gara boodaa dhiyaata. Godina Illuu Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii. Oduu addunyaaf gara namoottan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteetsi waraansi naannoo Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessamu akka dhaabatu waamicha dhiyeessitee jirti. Yeroo waamichi kun dhiyaataa jirutti gurmuuleen gargaarsaa immoo hospitaalonni naannoo sana keessaa mi'awwan wallaansa fayyaa harkaa fixataa jiru jechuun yaaddoo isaanii dubbatanii jiru. Oduu Eeshaa Saraayii qindeessitetu jubeetu dhiyeessa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed injifannoo Maqalee keessatti argadhe jedhan ilaalchisuun loltoota isaanii innaa faarsanitti ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo wixata kaleessaa lolli Itoophiyaa keessa jiru martinuu akka dhaabatu yaadachiisaniiru. Poompeeyoon fuula Tiwiitarii isaanii irratti muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin kanan dubbadhe yoo ta'u, waraansi Tigraay keessatti jalqabe martinuu akka dhaabatu, mariin akka jalqabamuuf gargaarsa namoomaa walaba ta'e akka dhaqqabu yaadachiiseera jechuun barreessan. Waraansi sun erga jalqabamee qabee Tigraay keessaa tajaajilli bilbilaaf intarneetii citee waan jiruuf tarkaanfii humnaa fudhatameef namni meeqa akka du'e mirkaneessuun hin danda'amne. Abiy Ahmed 4 mootummaa naannoo Tigraay irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu isaaniif kunis haleellaa maadhee raayyaa ittisa biyyaa irratti loltoonni Tigraay raawwataniif deebii kennuuf ta'uu labsanii jiran. Hoogganoonni Wahaat Rooyitersiif akka ibsanitti lolli ammayyuutti fufee jira. Dilbata darbe galgala Rooyiters akka gabaasetti hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergaa barreeffamaa tajaajila oduchaaf erganiin humnoonni Tigraay xayyaara Itoophiyaa rasaasaan rukutanii kuffisuudhaan magaalaa to'ataniiru jedhan. Kanaaf immoo mootummaas ta'e waraana biraa ibsi kenname hin jiru. Maddeen mootummaa akka jedhanitti hoogganoonni Wahaat baqarra jiru. Haleellaa sanbata darbeetiin hoogganni Wahaat harka akka kennatuuf sa'atileen 77 erga kennamee booda namni du'e jiraachuuf dhiisuun hin mirkanoofne. Haa ta'u malee Maqaleetti kan argamu hospitaalli Rifaraalii Aayidar reeffa lafa kaa'u dhabuusaa fannoo diimaan beeksisee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota lammiiwwan Itoophiyaa gara Sudaanitti baqatan gargaaruuf gargaarsa $100 miliyoona 100 miliyoona 47 gaafatee jira. Jaarmichi akka jedhetti uummanni 43,000 ta'an torban dhiyoo as gara biyya hollaatti baqatan. To'annaa Wahaat jala turan kanneen jedhaman loltoonni raayyaa ittisa Itoophiyaa 1,100 ol ta'an naannoo Amaaraa godinaa bulchiisa sablammii Waag Hamraa seenuu isaanii hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa beeksisanii jiru. Hoogganaan waajjirichaa obbo Phaawulos Balaay akka jedhanitti raayyaa ittisaa ajaja kaabaa kutaalee waraanaa adda addaa keessa kanneen turan loltoonni kun bosonaaf lageen qaxxaamuranii magaalaa Soqotaa seenan. Miseensota raayyaa ittisaa kana keessa kanneen dheebuu bishaaniitiin miidhaman kanneen waraansa keessatti madaawaniif dadhaban akka jiranillee VOA'tti dubbatanii jiru obbo Phaawulos.
Hawaasni naannoof caasaan mootummaa loltoota godinaa waagaa hamraa dhaqqaban kana simatanii jiru jechuu isaanis Masfin Arraagee Desseerraa gabaasee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International tokkummaan mootummootaa uggura meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarra kaa'ee ture akka haaressu gaafatee jira. Sudaan kibbaa keessatti dhukaasa dhaabinsi tolfamee baatii guraandhalaa keessa mootummaa walitti dhufeenyaa hundeessameyyuu bara kana hokkarri cunqursaaf yakkawwan waraansaa namoota hidhannoo hin qabne irratti geggeessamu harka furiin dabale jedha Amnesty International. Golli nageegumsaa tokkummaa mootummootaa yeroo duraatiif caamsaa bara 2018 uggura meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarra kaa'ee waggaa tokko boodammoo haaresse caamsaa bara 2020 irra deebi'ee haaressee jira. Keeniyaan himata dhimma keessoo Somaaliyaa keessa harka galfachuu mootummaan Somaaliyaa irratti dhiyeessaa haltee jirti. Keeniyaan filannoo biyyoolessaa Somaaliyaa dhufaa jiru keessa harka galfachuu yaalaa jirti jechuudhaan himata mootummaan Somaaliyaa dhiyeesse dhugaarraa kan fagaatee jedha mootummaan Keeniyaa. Somaaliyaan garuu Keeniyaan ammas dhimma keessoo biyya koo borcuufeeti jechuudhaan ambaasaaddara Keeniyaa biyya ishee keessaa ariitee jirti. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase. Daangaa handaara galoo galaanaa irratti mana murtii wal dhaabanii kan jiran Keeniyaa fi Soomaaliyaan amma immoo dhimma keessoo walii keessa seenuu irratti wal himataa jiru. Soomaaliyaan kaleessa Keeniyaan dhimma keessoo kiyya keessa harka seensifataa jirti jechuun ambaasaaddara Keeniyaa Moqaadishoo jiru yoo ariitu ambaasaaddara Soomaaliyaa Naayiroobiin jirus haga wal dhabdeen kun furamutti biyyatti akka deebi'u ajajdee jirti. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa garuu tarkaanfii Moqaadishoon fudhatte kana quba hin qabu jedha. Waajjira ministeera alaa Keeniyaa kun oduu kana saba himaaleerraa malee barreeffama yookaan immoo karaa toora dippiloomaasiin wanti nu dhaqqabee hin jiru jedhe. Haa ta'u iyyuu malee Keeniyaan waan dhimma keessoo biyya kamuu keessa hin seentu tarkaanfiin Soomaaliyaan fudhattes kan nama gaddisiisu jechaan ibse. Dowladda federaalka Soomaaliyaa waxaa u muuqatay in dowladda Keeniyaa ay si bareer ah himata Soomaaliyaan Keeniyaa irratti dhiyeeffataa jirtu waan Jubaalaand ilaallata. Soomaaliyaan biyyoolaa ishee Keeniyaan gaggeessitoonni bulchiinsa Jubaalaand filannoo biyyaalessaa Soomaaliyaa dhufu irratti akka hin hirmaanne dhorkaa akka jiru odeeffannoo qaba jechuun himatte. Waajjirri dhimma alaa Keeniyaa garuu himata kana ammas haalee jira. Ibsa kaleessa galgala baaseenii Keeniyaan waliigaltee mootummaan jiddu galeessaa Soomaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Soomaaliyaa waliigalan ni deeggartii erga jedheen booda waliigaltee kanaaf bitamuun garuu ga'ee warra gaggeessitoota siyaasaati jedhe. Keeniyaan biyyoota Soomaaliyaan keessatti nageenya bu'uuf hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee eere mootummaan jiddu galeessaa Soomaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Soomaaliyaa filannoon biyyattii dhufu kun naga qabeessa akka ta'uuf marii akka gaggeessan gaafatee jira. Filannoon bakka buutota paarlaamaa Soomaaliyaa har'aa kaasee haga mudda 27 kan gaggeeffamu yoo ta'u filannoon pirezidaantii Soomaaliyaa garuu gaafa gurraandhala tokko bara 2021 akka gaggeeffamu bulchiinsi pirezidaantii Faarmaajoo beeksisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti geggeeffamu lammiiwwan Itoophiyaa kuma kurnaan lakkaa'aman akka gara biyya hollaa Sudaanitti dhiyeessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa baqattoota kana gargaaruuf carraaqqii jabaa gochaa jiran. Kan waraana sana jalaa dheesse Dooktarri lammii Tigraay tokko Alqaadiriif Sudaan ka jiru mooraa baqataa keessatti kilinikii dhaabee jira. Gabaasaan Abaamoo Heddiin bakka sanarraa ergeef sora. Ogeessi addaa dhibina keessa Darlee Logoosh Sudaanitti baqachuun duratti nama Itoophiyaa naannoo Humaraa keessa guddoo beekan. Isaaf miilootii isaa namni Itoophiyaa hedduun mana kamii diqqayyaa tokko hambii hashabaa gam Sudaan dhiyaa dirqa daraaf keessa banatanitti nama wallaanuu jiran. When we arrived here, we realized the need to make a clinic to help out. As geenne jennaani mani akkamii tokko armi jiraachuu malee jenneetiin irra walii galle. Biroo alqadaraaf irrallee qorsa tokko yaayyuu arganne suniin hojjechuu jirralle. Qorsammaaf akka malee nami qabaachuu malee jirammoo sun hin qabnu. Dhibi nami rakkachuu ni jiru dhiba akka sukkaara fa'a, TB, dhibonnee, HIV fa'aatti ammatti qorsi namaa waan wallaannuun armaan qabnu. Laaboraatoorii dhib kanaan laallatanillee hin qabnu jedha. Hambii baqa hashab keessa qaraayyuu baqata kudhanii dhiyaatu keessa jiraata. Hagi guddaan hawwaniif ijoollee harka 70 oli. Warri baqatee dhufuun akka jecha bulchiinsaatti qorsi silaa qabaachuu malee lafuma jissee bira yaa'e. Biraane ገብረጻዲቅ ogeessi nyaata naf namaati. ማለት ካብ ትግራይ ማለት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ማይካድራ Tigraay gamdhiyaa homiraa magdaraa fi barakat keessa akka namii baqachuu jira. Nam dhukkuba HIV qabu hedduu jira. Ka TB qabulleen dhukkuba sukkaarii qabuu fi dhibi dhiigaatiin rakkachuu jirilleen hedduu. Qorsi qabanillee lafuma dhabbanitti bira baqatanidha. Dhaabbilee addunyaa hedduuf dhaabbilee Suudaanitti jara kan gargaaruu jira. Dhibumaa wallaanuu jiranillee qorsallee alatti gaafachuuf jiran.
Nasir Hasham Suudaanitti itti guddaa horee baatii diimtuuti. خلال تداخلنا معهم لاحظنا في الصحة إنه baqata irratti dhibeedduu arguu jirra. Waan arginu kan ammoo addunyaatti himuu jirra. Dhaabbilee qarqaarsaallee akkuma kan itti himuu jirra. Dhibi kun dhibi guddaa jennee biyyatti himuu jirra. Daarektarii Haambii Hashabaa Mustafaa Ansaar ammoo qarqaarsa addunyaa itti gaafachuu jira. حجم الدخول الكثيف في منطقة الهشابة Haambii Hashabaa tanatti rakkoon dabalaa deemuu jirti. Namkun 15,557 rakkina kana kan ka'e jira. Sunu ka Suudaan jireenyi jajjabaa keessa jiru. Suudaanitti baqatee achi jira. Addunyaan qubnu qabaadhaa jechuu jirraa jedha. Gamkaaniin ammoo akka bulchootii Suudaan jedhanitti gam Itoophiyaatiin daariyaa tokko waan cufaniifi rakkoon Tigraay keessa illee waan ammaatteefi dhiyoo tana keessa akka karaa kaan namii miilii haaressi Suudaanitti baqee yaa'uutti hin jiru. Weerara vaayirasii koronaa irratti danan hawaasummaa bal'isaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Akka daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatin lakkoobsi namoota dhibee COVID-19 itti cimee jiru 300 ga'eera. Qajeelfamni dirqisiisaa ture ka'eera. Koronaan hin jiru jedhanii namoonni dhibee kanaaf of saaxilaa jiru. Ta'us qajeelfamni kun jira jedhan Dr. Taganeen Tsahaay Daamxootu gabaase. Akka biyyaatti weerarri vaayirasii koronaa erga mudateen asitti hanga 9/22/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 1,636,729 saamuda kennaniiru. Isaan keessaa namoonni 100,1074 vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,760 ammoo lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbeera. Namoonni 73,808 ta'an ammoo vaayirasicharraa bayyannataniiru. Amma immoo namoonni 34,558 vaayirasii kanaaf saaxilamanii kan jiran ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaarraa argame ni mul'isa. Akka daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa kan duraanirra dabaleera. Akka biyya keenyatti yoo fudhanne haalli itti jalqaba turee fi babal'achaa deemee ganda hundatti amma sadarkaa naannolee hundaa godina hundaa qaqqabuutti tatamsa'ina hawaasa keessa erga seenee booda ragaan qabatamaadhaanis kan mul'ise sana ammas immoo kun haaluma sanaan kan itti fufee jiru. Dogongorri hubannoo tokko ni jira. Koronaan irrachaa dhufee gabaasni isaas yeroon bahaa jiru. Kun immoo sababii koronaan salphachaa irrachaa dhufeefi kan jedhu odeeffannoo tokko hawaasa keessaa akka dhaga'amu hubachaati kan jiru. Garuu kun dogongora. Haalli itti ragaa mul'isuu fi qabatamaadhaan akka biyya keenyattis yoo ilaalle sadarkaan tatamsa'ina vaayirasichaas namoonni guyyaa guyyaatti dhukkuba kanaan qabamaa jiranis qabamuu qofa otoo hin taane keessumaa immoo yeroo dhiyoo asitti haalli mul'achaa jiru namoonni dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun isaanii darbaa jirullee haala dabalaa jiru kan mul'isu. Immoo haala baay'ee kan nama yaaddessu sadarkaa dhukkubni kun baay'eetti hammaatee guyyaa guyyaan namoota 300 olii sadarkaa tajaajila wal'aansaa kan jirani. Kanaaf haalli mul'atu dhukkubni kun salphachaa xiqqaachaa deemuusaa otoo hin taane ammas taanan haala yaaddessaa irra jiruu isaati kan mul'atu. Keessumaayyuu qajeelfamni dirqisiisaan erga kaafame namoonni dagannaa guddisaniiru kan jiran Dr. Taganeen qajeelfamni haaraa jiraachuu isaa ibsaniiru. Kana duraa sanatti itti fufsiisuun ulfaataadha. Dinagdeen hawaasni keenya rakkoo bu'uun qabu akka biyyaattis immoo kanaanis itti yaadamuun sirriidha. Kanaaf immoo qajeelfamni sirrii ta'e bahee jira. Qajeelfama sana hojiirra oolchuudha rakkoo malee akka kana duraatti gurri adda addaa godhamee gama dinagdeetiin miidhaan akka hin qaqqabne gochuu dhiisuun sirriidha. Vaayirasiin COVID-19 kun yeroo dhiyoo keessatti akka banne kallattiin mul'isu jira. Akka addunyaattis ragaa mul'isu akkamiin COVID-19 waliin jiraachaa hojii keenya idilee immoo karaa of eeggannoo qabuun galmaan ga'uu dandeenya kan jedhu qajeelfamni haaraan kan ba'e qajeelfama sana sirriitti hojiirra oolchuu dagachuutu jira. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadii irratti haguuggii afaanii funyaanii sana godhachuu dhiisuun gadi bu'aati kan dhufee jiru. Kun dogongora cimaadha. Tatamsa'ina rakkoo ammarra geenye jiru kanaafis kan nu saaxilaa jiru inni guddaan kana. Kanarratti hubannaan uumameera. Namni baay'een ni beeka. Garuu amma hojiirra oolchuu dadhabuu fi koronaan hin jiru jechuu hawaasni keenya koronaan hin jiru kan jedhu kun rakkoo guddaadha. Dhugaas miti. Dhugaarraa kan fagaatedha waan ta'eef asirratti dogongoruun barbaachisaa miti ergaa jedhuun qaba. Sababatti weerarri kun dabalaa dhufes Dr. Taganeen akkanaan ibsanii.
avreejiidhaan guyyaatti akkuma 6 amma kan jiru. Yeroo duraa akkuma hundi keenya beeknu duulaanis guyyaatti lakkoofsan gara 20 qaqqabnee turre. Duulan sadarkaa sanaan itti fufsiisuun hin danda'amne. Haa ta'ullee malee immoo guyyaadhaan qorannaan laaboraatoorii sadarkaa durarra geenye yeroo duulan gaggeeffame sanaan itti fufsiisuun hin danda'amne. Kun sababa adda addaa qaba. Hawaasa keessaas fedhiidhaan qoratamuu dhabuun dafanii ogeessota keenya fayyaa kanarratti bobba'anii jiraniif deebii kennuu dadhabuun ni jira. Karaa biraatiin kaka'umsi hojjettoota fayyaa birattis haala kana dura tureen sadarkaa isaa eeggatee jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf isa kana fooyyessuun akka nurra jiraatu nuti amanna. Haa ta'ullee malee immoo ammas baay'ee gadi bu'ee jechuun hin danda'amu. Guyyaatti 6,000 ol bahaati kan jiru. Wiirtuleen qorannaa tajaajila kanaa kennan bal'aadha. Gara naannoo 64 akka biyyattiitti yoo ilaalle. Kanneen hunda garuu humna keenya duguugne akkaataa kana dura ture sanaan itti fufsiisnerra jechuu yoo dadhabnellee ammas isa kana fooyyessinee qorannaan dabaluutu irra jiraata. Karaa biraatiin garuu rakkoon guddaan hawaasa keessatti amma hubannaan utuma jiru riziistii gochuun koronaan hin jiru Itoophiyaa keessa jechuun rakkoo guddaa ta'eeti kan mul'atu. Lubbuu namaa guyyaa guyyaatti dhabaa jirra. Kanarratti hojjechuu qabna nuti qaamni ilaallatu hunduu asirratti hojjechuutu irra jiraata. Hammeenyummaa COVID-19 hubachuun lammiileen biyyattii har'a lubbuun jiraatanii boru arguudhaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin kennaman hojiirra oolchuun dirqamaa jechuun ergaa dabarsaniiru. Dr. Taganeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Fuuldura mootummoonni naannoo addunyaa weerara eedsii kan dhabamsiisu karoora tokkummaa mootummootaa galmaan ga'uuf murannoo qabu turan. Karooraawwan kun maaliif galma ga'uu akka dhabaniif magaalaalee gurguddoon mo'attamiin akka itti milkaa'an ibsamee jira. Gabaasaa Keerool Piirsan jaallannee dhiyeessa. Addunyaan waggootii darban 10 dhukkuba eedsii ittisuuf waan dandeessisu argataa jira. Dawaalee farra eedsii kun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan sadarkaa dhukkubicha nama biraatti dabarsuu akka hin dandeenye gochuu danda'eera. Kana malees dawaan namoonni vaayirasii HIVf akka hin saaxilamne ittisu arguun danda'amee jira. Waggaa fuuldura mootummoonni addunyaarra jiran waan 3 fiixaan baasuuf karoorfatan. Namoonni vaayirasii HIV qabamuu isaanii baruuf qorannoo 100 keessaa harka 90 gaggeessuu, kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan 100 keessaa harka 90f dawaa akka argatan gochuu, sadaffaan immoo faca'ina vaayirasii HIV harka 90 hanqisuu ka jedhu ture. Dr. Chris Beerer waggootii darban 30f HIV AIDS irratti qorannaa gaggeessaa turan. Profeesara Yuunivarsiitii Jaan Hapkin keessaa hojjetan yoo ta'an isaanis akka jedhanitti 2020 was supposed to be the year in which we were going to see really significant declines. Barri keessa jirru 2020 lakkoofsa namoota vaayirasii HIV'n haaraa qabamanii hanga guddaa kan itti hanqisuu qabnu ture. Lakkoofsa namoota kanaa addunyaa irratti walakkaa miliyoonaa yookaan immoo 500,000tti gadi buusuu qabna turre. Garuu kan haaraa vaayirasii HIV'n qabaman 1.7 qabna turre bara 2019 yookaan barreen gaddaa. Kanaaf faca'ina vaayirasii HIV hanqisuuf karoora kaameerraa fagoo jirra jedhan. Dr. Beerer akka jedhanitti dargaggootaa fi ga'eessonni umriin isaanii dargaggummaarra darbe addumatti saaxilamaniiru jedhu. We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young. Namoonni yeroo dargaggummaa isaaniitti vaayirasii HIV'n qabamaa akka jiran argaa jirra. Keessumaa biyyoota Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti. Garuu Yuunaayitid Isteets, biyyoota Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa ba'aa keessattis kan qabamaa jiran jiru. Wal'aansa fayyaa barbaachisu dafanii hin jalqaban ni turuu jedhan. Dargaggoota dhiira ta'aniif rakkoo guddaa jira kan jedhan Dr. Beerer. Fayyaa ta'uu isaanii of ilaalchisuuf doktara bira waan hin deemneef jecha hanga mallattoo dhukkubichaa arguu jalqabanitti turu. Kanaaf dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dursanii du'u.
dhiironni akkasii waggootii hedduuf vaayirasii HIV kan nama hariiroo quunnamtii saalaa waliin qabaatan sanatti waggootii dheeraaf daddabarsaa jiraatu jedhaniiru. Biyyoota sagaagalummaan madda galii godhachuun yakkatti ta'e namoota hariiroo quunnamtii saalaa kan saala wal fakkaataa qabaachuun yookaan immoo saala uumamaan wajjin dhalatan jijjiiran dhorkamu keessatti akkasumas kanneen karaa hidda dhiigaa dawaa adda addaa fudhachuun akka yakkaatti ilaalamu keessatti vaayirasiin HIV hammaata. Faca'inni vaayirasii HIV dhibba keessaa harka 60 caalaan karaa namoota armaan olitti maqaa dhahamanii kanaan kan daddarbu ta'uun ibsameera. Magaalaan New York namoota vaayirasii HIVf saaxilamuuf carraa guddaa qaban kana sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa keessa galchuun kaayyoo tokkummaa mootummootaa lafa kaa'e milkaa'ina akka argatu gootee jirti. Waajjira fayyaa kan magaalaa New York keessatti hoogganaa sagantaa HIV AIDS ka ta'an Dr. Dimitri Daskalakis akka jedhanitti. Much of what we did in New York City with ending the epidemic came directly weerara vaayirasii HIVtti xumura tolchuuf waan magaalaa New York keessatti goone irra hedduun hawaasarraa arganne. Fakkeenyaaf dhaabbatoota namoota saala uumamaan argatan jijjiirrataniin hoogganamu waliin hojjanne, waan isaan fedhan dhaggeeffanne, gaaffii isaanii waan guutuu danda'u hojjanne. Milkaa'inni kun magaalaa New York keessatti kan argame hojjetoonni eegumsa fayyaa tajaajila irraa eegamu kennuu malee namoonni kun eenyu gareessa kamiisa jedhu ilaaluu dhiisuu isaaniitii jedhan. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan United States sagantaa inni HIV AIDSif qabu dhiyeenyatti ilaallaa jedhanii Ameerikaan namoota eenyummaa adda addaa qaban kana yoo dhaggeeffatte milkaa'ina wal fakkaataa akka galmeessistu abdiin qabaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa himaalee aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaaf hin jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'a jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase. Mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842 hanga bara 1874tti barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850tti ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayisaa seenaan mootii Abbaa Booraa Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himameen dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu. Caalii Shoonoo mootiidhati bulchaa sirna gadaatii mootii sirna gadaa turanii iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaa Boorii duraan salgee yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraan. Sanatti aananii immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee yaayyoo 8 cooraa 7 buunnoo yaannoon 5 hurrumuu 4 3 dooranii 2 suphee 1 buree walitti qabaniitu 9 qalanii 9 bulanii bakkee sirna gadaa abbaa alangaatti sirna gadaa buttaa tokkoffaa sana sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha Abbaan Booraa. Iluudhuma kan hundeessanii Abbaa Booraa Caalii yommuu ta'anii 1840tti kan isaan hundeessan baaroo qallaadhaa kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo dhidheessaa fi gaara doolee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluutiin baatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii tumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaaf bulchiinsi Abbaa Booraa kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874tti sirna gadaa 4 waggaa 32 Abbaan Booraa kan isaan bulchanii jechuudha. Abbaa Booraa Caalii Shoonoo
tumaawwan yookaan seerota garaagaraa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa. Tumaa 36 tumaniiru dabata gaafa jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu sabbaan boor wanta guddaa kaa'anii nama darbanidha. Nama 52 Wallaggarraa waamanii nama 52 Jimmaa Ajifaarirraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti 9 bulu yommuu tumaa tumanii 9 bulanii 9 muranii 9 qalanii iddoo sanatti tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana abbaan boor tumanii dhaloota isaaniitiif wantoota gurguddaa cimaa amma si'isu kana kaa'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu yaa lammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yommuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yommuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa, hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa, hangafa keessaniin obbo jedhaa, utusuu keessanis moggaasaa yoo isinitti bu'an malee isin bu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa isa tokkodha. Inni itti aanee jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa abbaan boor yommuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitti dabarsanidha. Iluu jedhaniitu bosona kanaa akka ija keessan mirgaatti ilaalladhaa. Namni tokko mana ijaarradha jedhee yoo muka mure muka 5 dhaabee muka tokko hamuru. Atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka murre kan jedhanis inni itti aanee jiru foora ba'uu isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu foora bahin yookiin dhiirummaan isaa gootummaan isaa tun beekamanii intala namaatti ergatu foora ba'uu jechuun ji'a 6 eeboo 5 gaachana 2 qabatanii manarraa ba'anii leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeebi'an sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an bolafoo jedhamu dangaa eebbisuudhaaf dargaggeessi calluma jedhee bukoonsaa ta'atuun ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eega diinni namatti dhufe booddee hin leenjifne abbaan boor inni isaanii jiru homoon isaanii yeroo fuudhu haati manaa gooftaa jettee inni abbaa manaa immoo giifti jedhee hiikuu isa jedhu hundaan geessisan atuu waliin hiikin haati manaatiif abbaan manaa umurii dheeraa akka wajjiniin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusaa namaadha manaasaa hiikee balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusaa tumaa isaanii keessa kaa'aniiru. Siidaan Abbaaboor Caalishoonoo torban darbe keessa godina Iluu Abbaaboor magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan sabaa himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafiqaaduu Nageessoo. Egaa siidaan Abbaaboor Caalishoonoo qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaatiin waggaa 15 dura namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen, jaarsoliin, abbootiin gadaa, dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalalaa seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina Iluu Abbaaboor ibsu waan ta'eef siidaan kun waggaa 2 gidduutti kan inni karoorfamee raawwatame qarshii miliyoona 3.2 hirmaannaa hawaasaa fi bajataa mootummaa aanaarraa baasii godhameetiyyuu siidaan kun handhuura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amu sababa of danda'e mataa isaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handhuura godina Iluu Abbaaboraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo ganda Bachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun eeguu ijaaramu seenaa isaan keessumaayyuu naannoo keenya keessatti isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lolla adda addaa ture. Lola kana ofirraa fincilanii injilbeenfadhu jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii kabachiifatanii nama jiraatan waan ta'eef dhaloonni haaraarraa barachuu danda'a. Abbaa Gadaa Abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa siidaan mootii Abbaaboor Caalishoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume akkasitti ibsanii jiru. Yaadannoo keessatti waggaa 160 olii seenaa irraan fatamee argamuusaa waan guddaa uumee jira. Uummata keessattis saba keessattis waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kan filatuusaa abbaan boor maal akka ta'anii goota akkamii akka ta'anii waan ibsu waan ta'eedhaaf miira guddaadha kan inni ibsee jiru. Waanuma kanaan dura dhokatee taa'e ba'uusaa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummanni isaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburg. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.